Maaliif namni namatti naafa? Inaaffaan faayidaa qaba? Inaaffaan mataamti saa'oo maali? Isinoo namatti naaftanii beektu? Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa gaaffiiwwan armaan olii irratti hubannoo gabaabaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Laayikii fi sheer gochuun hanga xumuraatti nu waliin tura. Namni sababoota garaagaraatiin namatti inaafuu danda'a. Haati manaa fi abbaa manaan walitti inaafu. Jaalalleewwan gidduutti inaaffaan uumamuu danda'a. Bakka hojiitti illee akkanuma. Inaaffaan wanta qaban nan dhaba laataa jechuun kan yaadamu yookaan ammoo wanta namni biraan qabu dhabuurraa kan ka'e miira dhukkubbii namatti dhagahamudha. Inaaffaan miira yeroo jalqabaatiif ijoollummaa keenyarraa kaasee daa'imni dubaraa harmee ishee saamtee abbaa wajjin ta'uu feetu inni dhiiraa ammoo abbaa isaa saamee haadha isaa waliin ta'uu barbaaduun jalqabuusaa hayyoonni sammuu ni dubbatu. Inaaffaan miira namoonni hundi qabaatan ta'ee miira itti qaana'anii fi mataa ofiifillee miira ibsuu hin dandeenyedha. Sababni isaas yeroo hunda nama biraatiin namni tokko yeroo of dorgomsiisu amantaa ani hir'inan qaba kan jedhurraa kan ka'udha. Gaafa namni nu biraatii milkii argatu gammaduufiin dirqama hawaasummaa waan ta'eef inaaffaa yoo nutti dhagahames wanti namni kun argate nu gammachiisu baates akka waan gammannee fi fakkeessinee darbuu waan baramedha. Inaaffaan hayyootaa fi qorqalbii fi falaasamaatiin bifa lamatti qoodamee ilaalama. Tokkoffaan inaaffaa qabaataa yookiin guutuu positive envy yeroo ta'u, inni lammaffaan ammoo inaaffaa hir'ataa yookiin negative envy kan jedhamudha. Namoonni inaaffaa guutuu yookiin gabbisaa qabaatan yeroo baay'ee wanta namni biraan tokko qabate ofiis qabaachuu ni hawwu. Xiyyeeffannoon isaanii namicha irratti otoo hin taane milkaa'inicha irrattidha. Namoonni kun namoota wanta sanaan milkaa'aniin ni kabaju. Ajaa'ibsiifachuus ni malu. Namoonni kunis ofitti amanoo waan ta'aniif nama isaan caalurraa barachuu fi caalchisanii hojjechuuf yaaluuf duubatti hin jedhani. Hayyoonni xiinsammuu inaaffaan akkasii guddina qaamaa fi dagaagina keenyadhaa jedhu. Meeshaa namni guddina isaa qaama birootiin ittiin of madaalu yookiin self evaluation isaa irratti gaggeeffatudha jedhu. Sadarkaan qaroomina addunyaa har'aa haala kanarra ishee geessise tokko yeroo uumu inni kaan immoo dorgomee fooyyessee hojjechuu isaanii. Dhagaa golee jijjiiramoota seenaa dhala namaati jechuun ni danda'ama. Kanaaf bifa fayyaalessaan inaaffaan yoo fudhatame miirri inaaffaa jireenya ofii fooyyessuurra darbee fuuldura biyyaa hanga addunyaatti jijjiirama gaarii fiduuf ni fayyadaa jechuudha. Karaa biraatiin inaaffaan akkasii sagaagalummaa hir'isuun namoonni gaa'ila godhatan maatii ijaaranii akka jiraatan kan gargaarudha. Inaaffaan hundee haqaati. Miirri kuni ka'umsa namni hundi waan hundaa qixxee qabaachuu qabu jedhurraa madda jedhu hayyoonni yeroo dubbatani. Inni lammaffaa fi jibbisiisaan inaaffaa hir'ataati. Inaaffaan inni kuni bareedina yookiin bifa carraa qabeenya jaalala dinqisiifannaa aangoo kabaja walumaa galatti milkii namni biraan argate tokko ofii qabaachuurra darbee miira dhikkifannaa hamaan kan wal qabatedha. Namoonni miira kanaa qaban inaaffaan isaanii namticha waan isaan barbaadani qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Inaaffaan isaanii wanta barbaadani sana akka gochuu hin dandeenye hubachuu yookiin hanqataa ta'uu irratti miira saalfii yookiin sheemii akkanumallee miira gadaantummaan guutamuu irraa kan maddudha. Yeroo kanatti namicha milkii kana fide jibbu balleessuufis wanta isaan hin goone hin jiru. Miirri hanqattummaa fi miirri gadaantummaa miira baay'ee nama dhukkubuu fi dhikkifannaa qabu waan ta'eef namoonni kuni miira kana keessaa ba'uuf wanti isaan hin godhiin hin jiraatu. Yeroo kana wanta naaf ta'uu qaba jedhan ofii bira akka hin geenye waan hubataniif namicha milkii sana fide irratti xiyyeeffachuu ni jalqabu. Salphumattis wanti namichi milkeesse sun waan gatii hin qabnee fi waan hin baafne jechuun dubbii isaanii jalqabuu hin danda'u. Yoo milkiin namicha sanaa dabalaa deemu dhukkubni isaanii hammaachaa waan deemuuf sadarkaa qeeqa isaanii guddisuun milkiin nama kanaa karaa dabaan dhufe shiraan guutamaadha jechuun booxiruu jalqabu. Namoonni inaaffaan itti cime wanta isaan bira ga'uu hin dandeenye namni biraan yoo milkeesse milkii sana mancaasanii namicha sana gadhaantummaa keessatti isaaniin akka wal qixxaatu barbaadu. Miirri inaaffaa miira hamaa kan fuuldura ofii fi hawaasa ilaaluurraa ija namaa jaamsuu kan danda'udha. Nama itti naafan irraa barachuun gumaacha
ilaalcha ofiis ta'e hawaasaas hamma dandeettii ofii akka hin tattaafanne nama sakaala. Namoonni inaaffaa miira hamaa akkasii keessa jiran miira dhukkubbii hamaa keessa waan jiraniif namicha sana haga lubbuu isaallee balleessanitti lafa kanarra jiraachuun isaaniif waan danda'amu ta'eetti hin argamu. Wanta ofii hojjechuu fi milkaa'uu danda'aniin milkii nama biraa sakaaluun akkanumallee maqaa balleessuun karaatti hambisuu yaadu. Kun immoo gadhaantummaa yookiin hanqattummaa daran hamaaf isaan saaxila baasa. Dhibee sammuu kanneen akka mukaa'uu, dhiphachuu fi dhibee qaamaa kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, hir'ina dhiigaa, dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qaamaa hir'achuu fi dhibeewwan gara biroof isaan saaxiluu danda'a. Jireenya keenya keessatti inaaffaan keenya isa kam akka ta'e dhaabbannee ofaa ilaalluun dhaamsa xumuraa qophii keenya har'aati. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuun akkanumallee yoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu maddii dhaabbadha. Wanta nu deeggartaniif guddaa galatooma. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri kun! Hey! Warri kun!